Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee sosochii duulana filadhaa paartii badhaadhinaa fi hiriira deeggarsaa addabaabayii masqalaatti geggeeffame irratti argamuun ergaa dabarsaniin taayitaan filannoon malee humnaan akka hin argamne nutis uummanni keenya sirriitti beeka jedhanii aangootti fufsiisuus kan danda'u sagalee uummanni filannoo irratti kennu qofaa ta'uu kaasanii filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaan kun seenaa keessatti bara ol ka'iinsaa akka ta'uuf shakkii tokkollee hin qabnu jedhaniiru. ይህ ሰባተኛው ሀገራዊ ምርጫ በታሪካችን ውስጥ የማንሰራራት ዘመን ማሳያ እንደሚሆን ምንም ጥያቄ የለውም። Filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaan kun seenaa keessatti bara ol ka'umsaa akka ta'uuf shakkii tokkollee hin qabnu. Adeemsi kun adeemsa filannoo sagalee ittiin kennan qofaa osoo hin taane biyyi keenya Itoophiyaan siyaasa tasgabbaa'aa kan ittiin qabaattu, nageenyi waaraa kan ittiin mirkanaa'u, hojiiwwan misoomaa eegalaman itti fufsiisuuf daandii sirriidha. Aangoon kan argamu filannoodhaan qofaa akka ta'e kan itti mul'isnudha. Aangoon kan uummataa ta'uusaa kan ragaa ittiin baanudha. Waliigalaan filannichi aangoon kan argamu uummataan qofaa akka ta'e mirkaneessuuf boqonnaa haaraa kan ittiin eegalludha. Kantiibaa Adaanech Abeebeetti dabaluudhaan filannoo kanaan sirna dimookiraatawaa mirkaneessuun karoora akka biyyaatti qabanne dhugoomsuuf carraa kan ittiin argannudhas jedhaniiru. ምርጫ ዲሞክራሲያዊነትን ማረጋገጥ የሀገር ታላቅ ህልማችንን ለማረጋገጥ ጭምር እድል የምናገኝበት ሌላው ምዕራፍ ነው። Filannoo kanaan sirna dimookiraatawaa mirkaneessuun abjuu akka biyyaatti qabanne akka dhugoomsinuuf carraa kan ittiin argannudha. Paartiin badhaadhinaa aangoon mootummaa harka koo jira jedhee karaa biraatiin aangoo mootummaa of harkaa qabu itti fufsiisuuf gonkumaa hin karoorsu. Kanaafidha halkaniif guyyaa nu filadhaa jennee duulana filadhaa kan geggeessaa jirruuf akka nu filattaniif isin amansiisuuf karaa hedduun hojjechaa kan jirruufis kanumaafidha. Filannoo uummataan malee karaan gara aangootti ittiin dhufan akka hin jirre waan amannuufi. Paartii badhaadhinaas ta'e paartileen morkattootaa biroo filannoo waliigalaa torbaffaa caamsaa 24/2018 geggeeffamuuf dorgomaa jiran yaada siyaasaa fi manifeestoo isaanii kallattii garaagaraan lammiilee biyyattii biraan gahaa turuu kan ibsan Kantiibaa Adaanech paartiin uummanni sagalee isaa kennuun filate sagalee caalmaa argates carraa biyya geggeessuu akka argatu hubachiisaniiru. አሁንም ምርጫውን ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ፍትሃዊ በህዝብ ዘንድ ተአማኒ እንዲሆን ማድረግ Ammas taanaan filannichi naga qabeessa, dimookiraatawaa, haqa qabeessaa fi amanamaa taasisuun galma keenya akka ta'e akka hubattan nan barbaada. Paartiin keenya sagalee caalmaan yoo injifate immoo biyya cimtuu ijaaruuf abjuu Itoophiyaa badhaate uumuuf qabanne galmaan ga'uuf ni hojjenna. Adeemsa keenya hangaarraatti badhaadhinni paartii qofaa osoo hin taane paartileen morkattootaa yaada isaanii bilisaan uummatatti akka gurgurataniif haala mijeessuun karaa miidiyaalee garaagaraa uummata biraan yaada isaanii akka qaqqabsiifataniif carraa addaa kennineerra. Paartiin kamiyyuu karaa uummata kabajeen yaada isaanii karaa naga qabeessaan akkuma dhiyeeffataa turan milkaa'ina filannichaafis tumsa barbaachisu taasisuu akka qaban Kantiibaa Adaanech Abeebee dhaamaniiru. እየገነባን ያለነው የአንድ ዙር ምርጫ ሂደትን ሰላማዊ ከማድረግ ያለፈ ነው። Kan ijaaraa jirru filannoo marsaa tokkoo qofaa naga qabeessa taasisuu miti. Sanarra kan darbedha. Filannichi dimookiraatawaa akka ta'uu fi daandii ittiin uummatni nama barbaadeef aangoo karaa nagaa dabarsee kennu ta'uusaa hubanneeti. Paartiin kamillee karaa uummataa kabajeen yaadasaa karaa naga qabeessa ta'een uummatatti akka dhiyeeffatuuf kabaja filannichi barbaadu eegsisuudha.